harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii nagaa keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u. Egaa kan daawwachaa jirtan as OMN siyaasa irraa kan isiniif darbu qophii addaa keenya egaa qophii addaa keenya har'aatiinis koree OMN kan ta'anii fi akkasumas immoo bakka bu'oota koomunitii Oromoo siyaasa kan ta'an Jeneraal Aayishaa Gobanaa obbo Abdullaziz Daatoo addee Gannamee Halakee fi akkasumas immoo obbo Gaaddisaa Irroo wajjiniin mala garaagarummaa hooggantoota KFO obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohammadiin gara siyaasa deemsifamaa jiru irratti kan mari'annu ta'a. Isin keessummeessuutiin gaafa isin wajjin turu Jawaar Mohammadii gama ofiisa kaameeraa fi teeknikaatiin immoo Mahadii Juneediitiin wajjin tura. Haga dhuma sagantaa keenyaatti akkan wajjin turtan isin affeeraa. Keessummoota keenya har'aa kan taatan Jeneraal Aayishaa obbo Abdullaziz Ganamee fi akkasumas immoo Gaaddisaan waamicha keenya kabajanii nu argamu keessaniif guddaa isin galateeffata. Baga nagaa dhuftan anaa dhufin isin jedha. Baga nagaan jaamtanis fayyaa Galatoomaa gaa. Mee sagantaa keenya gaa kallattiidhaan jalqabuudhaa fi obbo Abdullaziz irraan eegala gaa dhiifama naa godha. Obbo Abdullaziz waa'ee sagantaa kanaa jirutti jeneraal isaa nu himanii gama biraatiin gara OMN keessatti resource mobilization heediidha yeroo ammaa kanatti. Waan akka addunyaa kanatti waa'ee OMN deemaa jiru kana qofa qabdu mee imala OMN fi akkasumas immoo imala KFO kana keessatti wanta isaan deemaa jiran kanaaf imala galatummaa kana keessatti sagantaa gaggeessitoota KFO imala galatummaa hawaasni Oromoo gara siyaasatti dhufaa jiru kana akkamiin qopheessaa jirtu maaltu jira? Hedduu galatoomii Asiyaa ulfaatu yeroo keetii fi akkasuma teeknishaanni kennas yeroo keessa kennitanii bakka kanatti haala simannaa obbo Baqqalaadhaa fi Jawaarii akka mari'annuun affeeruu keessaniif hedduu ulfaatu siin jedha. Akkuma beekamu imalli galatoomaa Euroop irraa eegalee Euroop irraa xumurameen booda gara Ameerikaa kaabaatitti dhufee jira. Ameerikaa kaabaatitti ammoo Minnesota irraa jalqabee Iowa deebi'ee Houston deebi'ee Dallas deebi'ee Atlanta isteetonni kunniin simannaa gaarii godhanii jiranii asumaan carraa kana fayyadamuudhaan warroota haga ammaa simannaa kana yeroo isaanii kennanii qabeenya isaanii kennanii namoota kaleessa agartee harka diinaa turan namoota kaleessa rooba keessa cabbii keessa faanee akka isaan mana hidhaasanii bahanii fi mormaa turre sagalee isaanii ta'aa turre adda ammoo isaanis ummata yoo san miidhamaa ture ummata isaaniif jedhee qabbana keessa aduu keessa beelaan namoonni hedduu akkuma beekamu soomaa turanii agartee rabbi bakka sanii akka isaan baasu kana hunda yaada keessa galchuudhaani sagantaa sila akka korooraatitti OMN qabu irratti isaanis maaf sagantaa kana irratti uummata keenya hin galateeffanne kan jedhudha fi sagantaan sun eegalamee hanga ammaa deemame amma immoo deemee yoo rabbi irraa taate Juulaay 2 Denver irratti Juulaay 3 immoo Seattle Great Seattle jedhaani Seattle tuni hedduu waggaa lamaaf gaafa Hacaaluu wareegamee jalqabee ummata keenya asirraatti agartee galatoonfachuun hedduu barbaachisaadha. Ummanni kun yeroo isaa qabeenya isaa kennee ummata kanaaf warroota akka haga ammaa mana hidhaa jiran ummata keenya akka beela'e waa hundaanuu agartee galata hedduu ummata keenya irraa qabu asumaan galatoomaa isaaniin jedha. Kanumatti aansuudhaan yoo rabbi irraa taate gaafa sadii sagantaa guddaa qabna akka Siyaatiliititti. Seattle akkuma waan tokko tuttuquu yaaletti miidhama guddaa uummata kanaaf jedhee uummata miidhame tokko. Kanaaf adda ammoo cinaan tokko agartee haga tokko mana hidhaasanii bahee isaan qofti nu galatoonfachuu hin taane nullee agartee jarri kun uummata isaaniitiif jecha jiruu isaanii jiraachuu iduu danda'ani yeroo isaanii lubbuu isaanii uummata kanaaf kennani. Kanuma sababa godhachuudhaani gara as nu bira dhufaa jiran kana akka gaariitti akka simannu isaan qofaa miti Hacaaluun waggaa lammaffaa isaa kaleessa ture isa sattis yaada keessa galchinee agartee
haqqi isaa akka bahu guyyaa san walitti dhufnee rabbiin akkuma kophaatti gaafannu sani isas yaadachuun hedduu barbaachisaadha. Hedduu isaaf agartee haqa isaatii fi walitti dhufnee haqqi sun akka lafatti hin banne dhiiga isaa qofaa miti. Diinni haga ammaa uummata Oromoo kan lafatti badaa jiru kun bakka maratti digaa jiru kuni akka faca'ee hin hafne tokkummaa keenyas yeroo itti jabeessinu yaadaan marii hooggantoota agartee yeroo dheeraaf mana hidhaatti dararamaa turan kana wajjinis yeroo itti mari'annu waa hedduu guyyaa itti geggeessinu jechuudha. Guyyaa kana agartee midhaagsuudhaa fi uummanni Siyaatil ammoo hedduu barbaachisaadha. Hedduu agartee mariin kun marii bu'a qabeessa jennee akkasitti ilaalla. Akka koree OMN ta'e akka koree hawaasa kana duukaa bu'ee qarqaaraa jirutti hawaasa kanaan deemaa jirutti illee kanaaf yaamicha kenna namni hedduu filaayeriin irratti faca'ee jira. Filaayerii sun qofaanii miti OMN irratti dhufnee ummata keenyaaf guyyaa san yaamicha godhuun hedduu barbaachisu kan jedhu arganne. Kanaaf agartee irraattaanuun itti deema. Bakki akkuma beekamu guyyaan Juulaay 3 bakki Higher Regency Daantawaanaati 808 Hall Street. Kanaaf agartee namoonni sagantaa kanarratti nu qunnamuu barbaadanii bilbila keenya isinii kennina. Bilbila keenya bilbiltanii informationii ta'e gaafachuu ni dandeettu. Qarqaarsas yoo barbaadan qarqaarsa barbaachisaa ta'e isinii godhuu ni dandeenya. Asiyaa ammaaf kanuma jedhaa nama hedduu koree keenya asirraa waan qabnuuf isaaniif dabarsaa jechuudha. Guddaa galatoomne Abdulaaziz. Mee gara Jeneraal Aayishaatiin darba. Mee Jeneraal Aayishaa qophiin haqa ammaa jiru mee maal fakkaata? Sagantaa imala galatoomaa Siyaatiloo maaltu adda godhataa kan bakka maraa gara Yuuroop gara Noorz Ameerikaa kanallee hedduu daawwannee jirra. Mee kan Siyaatil kana maaltu adda godhaa nu walii galatti? Galatoome asin affeeruu keetiif Asiyaa anin uummata Siyaatil akka community Siyaatilitti bakka bu'ee yookaan member of the OMN bakka bu'ee uummanni Siyaatil wanni addaatiin inni uummata kaaniin irraan beekamu kabajaa fi guddina jaalala uummata isaatiif qabu. Kan mana hidhaa jiruuf kan mana hidhaa ba'eellee hooggantoota isaanii hooggana yeroo yennu hoogganni gara maraanuu kabajaa nuu qaba. Nuti dantaa fi siyaasa adda addaas keessa jira. Yeroo har'atti yeroo tokkoomnu malee yeroo wal qoonnuu miti. Uummanni Siyaatil osoo addaan hin qoodamin osoo gareen kun garee kana waliin hin jedhin waliin dhaabatu tokkummaa jaalala. Namuu dandeettii isaatiin qabsoo gara danda'een oofa. Garuu jaalalaaf kabajaa waliin qabaachuudhaan akka uummata Siyaatil kanaan beekamtii nama simachuu nama dhiheessuu ammallee wanni aan jedhuun Siyaatil if naannawaa isaanii warra jirtan kabajaadhaan akka sagantaa kana irratti nu argamtan kabajaan isin gaafadhaa. Akka koree community of Seattle akka koree OMN'tti ani Aashaa Gobanaati. Dhihaadhaan isiniin jedha hooggantoota keenyaaf kabajamtoota jaallan ilmaan Oromoo alaanuu dhufis dhihaadhaa harka banaatiin fuula banaatiin isin geessina. Dubartiin Siyaatilii osoo harka addaan hin hafne waggaa lamin dabre kana akka itti dabarsine hin beekna. Osoo guyyaa takka manatti hin hafin bakka nu barbaachisutti waan nu barbaachisu mara dalagaa turre. Kana ammoo daranuu isaan galatoomaa nuun jechuu isaan taane isaan nu dhufuu keessaniif nutti galatoomaa yennaanii dhihaadhaan isiniin jedhagaa waan biraa jechuun beekuun. Guddaa galatoomne Aayishaa. Mee gaaddisaa gara keettiin darbaa mee akkuma waliigalaatti sagantaa Siyaatilitti qophaa'uuf deemaa jiru kanarraatti hawaasni keenya maal eega maaltu adda isa godha akkasumas immoo sagantaa kanarratti keessummoonni argaman eenyu fedhatanii qophaa'an? Fayyaata isinitti warra asirratti argamtanii akkuma beekamu Siyaatil uummata waa'ee dhimma qabsoo Oromoo irratti takkaa hin rafini. Uummatiif kenninsaan yeroo dheeraadhaaf waa'ee dhimma qabsoo Oromoo irratti hojjechaadhaa ture. Wanni jiru nama amma dura nuti akka qabsoo Oromootti hoogganoota qabsoo Oromootti lakkaawwannu keessaa cinaan tokko warri hidhaa turan cinaa osoo hin ta'in rubuun tokko nuu bahanii.
Isaan kun ammoo namni xiqqoo harkate galatoonfattee rabbillee guddoo hafteef kadhachuun barbaachisaadha isin galatoonfannaa jaaniitu nutti dhufanii ummanni siyaatiin akka amma dura dhaabbattanii hogganoota keenyaaf mormaa turtan hogganoota keenyaaf yookaan ilmaan Oromoo kan akka malee hidhaanamtuun irra geesse dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa irraan ga'an jirtu mormaadhaa turtan roobaa fi caama keessaa akka hin galin uummata kanaaf dhaabbataadhaaf turtan warri isin dhaabbataaf turtan sun har'aan tana kunoo yoo xiqqaate nama lamaa sadii yoo ta'e dhufanii fuula keessan duratti argamuudhaaf deemanii namni gaa akkuma isaanuu isin galatoonfanna jedhan isaan qofa galatoonfachuu osoo hin ta'in har'a nuti isa rabbi galatoonfachuudhaaf dhufaatii isaanii kanarratti waan nurraa barbaachisuu fi akkuma aadaa keessan Oromoodhaaf qabeenyaa fi wantiitti keessan hundaan of kennaadhaa turtan har'a immoo bakka sanatti akka argamtan akka koree OMN'tii fi akkasuma community Oromootti yaamicha isinii goona asirratti nu argamaa isiniin jenna. Har'aan tana kanii nuti ilaalaa turre biyyoota adda addaa keessatti hogganoonni keenya Baqqalaa Garbaatii fi Jawahar Mohammad asirratti naannawaadhaa turanii nuti illee har'a yeroon keenya dhugee kunoo dhufuudhaa deeman Juulaay 3tti adireessa akkuma reefa obbo Abdulaziz himee kan waan hir'ina nuti harkaa turree fi dadhabbii nuti harkaa turree fi maal keessatti waan achitti fagootti ilaalaa turre sun har'a nurra dhufee nurratti ilaaluudhaa deeman jechuudha. Achi jalatti kaameraa jalatti nama hagamtu dhufee guddaatu dhufee maaltu dhufee jennee kan ilaalaa turre sana har'a gaa nu geessee nu laaluudhaaf deeman hundi keessanuu akka qophooytanii guyyaa kana asirratti nu argamtan kabajaadhaan yaam isinii goona. Kabajaan har'a isin yaamicha isinii goonu kun keenya qofaa miti kan uummata siyaatil buutu bakka buunee isin yaamne akka nurraa naflachitti argamaa isiniin jenna kanumaan jechuu barbaada fayyaa ta'e. Dagalatoomi gaaddisaa. Meeqa namigaa dubartoonni siyaatil adda durummaadhaan beekamudha. Yeroo baay'ee qabsoo Oromoo keessatti hiriira bahuudhaanii sagantaa garaagaraa qopheessuudhaanii akkasumas immoo gama maallaqaatiinis tumsas yoo ta'e gama maraanuu adda durummaatiin kan isin beektan yeroo ammaa kanatti toora imala galatoomaa kanaa kan siyaatiliif maal qopheeffatanii jirtu haala kamiin dhiyaachuu qabu dubartoonni wanti isin qopheeffatan yoo jiraate bifa kamiin kan dhiyaatanii maalirra jirtu akka dubartootaatti maaltu irraa eegama sagantaa kanarratti bifa adda ta'een hojjechuudhaaf maalirra jirtu. Okay, Asiya galatoomii ka arra guyyaarra kana na dhiyeessitee isaniin cufaa galatoomaa akka turee OMN'tii fi akka hawaasa siyaatilii bakka bu'ee dubbadhe hawaasi keenna hawaasa beekamee qarqaarsanis taanan nama dhiyeessuunis taanan tokkummaanis taanan hawaasa garraa qaaba akka takka hin ergatiin ka tokkummaan hagamma deemu jiru hawaas kiyyaa hedduu isanii boonaa karaa dubartiitiin gartee koree jaarrannee gartee koreen waan gartee aadaa irratti hojjechuu jirti akkamiin gartee warra gootot keenya kan dhiyeessinaa uffata aadaa faaya aadaatiin akka uffannee waan aadaatiin dhiyaannee keessummateen dhiyeeffannu irratti haasa'uu jirra qophaa'uu jirra warri kuniin dubartoonni marri uffata aadaatiin akka dhiyaatanii chaadaqaasira. Dubartiin martuu akka uffata aadaatiin dhiyaatanii ijoolleenis uffata aadaatiin ijoolleen xixiqqoon dhiyaatanii uffata aadaa kutaa 11 cufaa akka as keessa mul'atu dhaamsa dabarfachuu jirra dubartiin teenta siyaatilii ummati keenya siyaatilii tokkummaa keenya baanee hayyoota teenya tagaaf kan bo'aa fi baanee hiriira bahaa fi baanee qabbanaaf rooba fi isteeta bira yaa'uu baanee gartee hadhiyeeffannu hadhiyaannu faaya keessan uffadda gabbaha guyyuma 2-3 tafee guyyaa kan keessatti akka qophooftanii boriisi sagantaa qabnaa hoteeloo paakitti akka waliin dhufnee maal tochuu qabna ka jennu dubartiin irra haasa'uuf yaana qophaa'u jirra hedduu hawwiin eeguu jirra. Galatoomii ganame. Mee Abdulaziz akkuma walii galaatti korri imala galatoomaa gara siyaatiritti dhufaa jiru irra deebi'uudhaanii hawaasa keenyaa fi bakka kamitti akkasumas immoo sa'aatii meeqatti akka gaggeeffamuu fi yeroo gaggeeffamuu akka ta'u maaltu akka irraa eegamu naamusa maaliitiin akka dhufamuu qabuu fi akka walii galaatti immoo ergaan isin dabarfachuu barbaadan jiraate hawaasa siyaatiriif carraan isin yaa galatoomii duraan dursee akkuma waliigalaatti illee waan kana waan duukaa bu'aa jiruu fi dura dursee achiin namni keenya kabajachuu jiru na dhagahe jedheetiin yaada. Warra Denveriitiif illee keessattuu Denver bakka jabduudha. Namoonni jajjabaan illee bakka jirani. Isaanis uummanni Denver jiru
sagantaa kana akka midhaagsitan asumaan kabajaadhaan isin gaafadha. Koree isin aboo bukkee waan kana qindeessaa jirtu bira dhaabbattanii qarqaartanii yoo danda'amee jedhee yaadaanis haga guyyaan agartee guyyaa tokko qofa qabdanii kamisa booljumaadha. Guyyaa lama satardeedha. Sagantaa sana akka midhaagsitan asumaan kabajaadhaan isin gaafadha. Gara Siyaatilitti yoo deebi'u Siyaatil dhugaa dubbachuudhaaf xiqquma itti himanii waan godhu uummanni Siyaatil ni beeka. Gara naamusaatiinis ta'ee uummata dhugaa dubbachuudhaaf wal dhageettii qabu. Uummata garaagarummaa xiqqeessee hundatti wal bira dhaabbatudha jechuudha. Uummata Siyaatil keessattuu waggaa lamaan kana wanti ani uummata kana irraa baradhee fi wanti ani uummata kana irraa arge siyaasaan itoo hin taane oromummaadhaan rakkoo uummata Oromoo irra gahe oromummaadhaan birmachuu rakkoo waan agartee asirratti haasa'uu hin dandeenye cufa waliigalteedhaan wal bira dhaabbachuu kun siyaasa san deeggaraa kun paartii sanii akkuma warri keenya jedhu hubannaan uummanni keenya qabu bitaan yaabbatu mirgaan yaabbatu wal geettiin kooraadha jedhan arba bitaan illee yoo baate mirgaan illee warra baate wal geettiin isaa bakki adeemtu sun kooraadha jechuudha. Uummanni keenya bakki inni deemuu fi mirgi uummata keenyaa dhabame kun uummanni keenya mana hidhaate kan jiru uummanni keenya guyyaadhaan lubbuun isaa wareegamaa jiru. Ijoolleen teenya akkuma isin dura namoonni tokko kaasan jaalatanii duundaan dirqamni mukatti baase sanis kan Siyaatil yeroo kamiyyuu walqoodinsi hin jiraanne bakka inni barbaadame waan sarraa eegamu godhaa ture. Ammas ammoo dhibbaan dhibbatu uummanni Siyaatil agartee yaadachiisumaadhaaf malee guddoo wanni uummata Siyaatil dhugaa dubbachuudhaaf abdiillee waan irraa qabuufi uummata kana wajjin koree kanneen wajjin waan hojjetaa waggaa lama kana turre nuuf rabbitu beeka uummanni Siyaatilis ni beeka jechuudha. Kanaafi uummata keenya irratti abdii wanti nu gannu. Kanaafi yoo rabbi jedhee bakki nu qabne kunillee bakka just namoonni garaagaraa biyya garaagaraa irraa bakka dhufanii hoteelli kun 5-star hoteelidha. Uummanni keenya at least gaafa mara diinni bakka hin taanetti wachuullee hin barbaachisu mee bakka agartee isa madaalutti walga'iin kun geggeeffamuu qabaataa kan jedhuudhaan bakki kana illee dhugaadhaa bakki kun xiqqoo daantawaadha. Konkolaataa oofuu irratti xiqqoo waan wayii fa'aa namni hin beekne dhibuu ni mala. Kanaaf namoota akka gaariitti qopheessinee jirra. Namoota koornera dhaabatanii uummata keenya gargaaranii akka gaariitti. Paarkiingiin illee hoteeluma bira jira. Paarkiingiin isaa guyyaa guutuu daalaara 12 namoonni agartee kaarpuul godhanillee konkolaataa tokkoon namni hedduu ta'ee dhufe paarkii godhuu ni danda'a. Inni sun guddoo rakkoo hin qabu jechuudha namni biraayib godhu akka isaasan wal gargaaruu ni danda'a. Ammallee itti dabalee namoonni agartee ollaa jiran namoonni akka gaarii daantawaan beekanii namoota keenya bakka jirtanitti akka harkaatanii raayidii akka kennitaniif asumaan dhaabbachuu barbaada. Kanaafuu naannoo hoteelaa sanatti namoonni keessummeessanii haga bakka galmaa sana ga'amutti galma keessatti illee wanti mara qophaa'ee jira jechaadha. Wanti qophoofne hin jiru dhugaa dubbachuuf amma asirratti kana qophaa'ee hin jennu gaafasuma surprise akka ta'u warroonni ammaan booda sagantaa kana geggeessuudhaaf deemanillee Siyaatil irraa agartee hubannaa gaarii naamusa gaarii itti gammadan jennee akkasitti ilaalla. Namni martuu Siyaatil irraa akka ija kaa'e ni beeka. Kanaaf agartee Siyaatil haga ammaa waan geggeeffamaa ture kan irraallee barumsa maaltu hanqina maaltu jira kan jedhu koreen kun agartee yeroo mara walitti dhufee torbaanitti yeroo lama walitti dhufee mari'achuutu ture. Hanqinni bakka kam jira hanqina kana eessa biratti guutuu dandeenya. Kanaafi wanta rabbiitee gara qophiidhaatiin dhugaa dubbachuudhaaf koreen cufti ijaaramee akka gaariitti irratti hojjetamaa jira. Lammaffaa ammoo keessummaa baay'ee qabna.
Koongireesa irraa ni qabna, Seneetara irraa ni qabna. Akkasuma CRO Meerii irraa bulchaa Siyaatil irraa ni qabna. Kana qofaa miti. Ijoollee teessan talallabaa turtan, ijoollee teessan ta'asii deemtee mana hidhaa turtellee guyyaa sanii agartee welcome back to home. Bagga nagaan gara mana keessanii deebitan jaraanis jenna. Jarris agartee jara kana jechuudhaaf biyya san haga ammaa turanii dhugaa dubbachuudhaaf galata hedduu nu biraa qabanii keessattuu ijoolleen lamaan adda godhaa simannaan Siyaatil Reedwaanii fi Yusufis guyyaan itti simannu guyyaan jaraan baga nagahaanii hidhaa sanillee dhadhamtanii waan hidhaan sun qabdullee qabsoon tunuu maal akka qabdu ijoolleen tun uf kennitee asii deemtee agartee biyya san teettee rakkoo biyya sanii agartee ijoolleen tun asii guddattee rakkoo biyya siisan hin beektu saba kanaaf jecha rakkoo san isaanis achi dhadhamaa turanii guyyaan isaaniif galata galchinullee guyyaa sanii obbo Baqqalaadhaa fi Jawaar qofaa miti dargaggoota lafaa dhufte fakkeenya namaa taatu fakkii agartee dargaggoota Oromoo taatu guyyaa san qabannee waan dhufnuufi akkasii Siyaatil akkuma kaleessa baatanii hiriira baatanitti rakkoottaa jennaan haasiyaa. Guddaa galatoomii Abdulaziz hedduu galatoomii imala yeroo ammaa taasifamaa jiru keessatti gahee guddaa qabda. Resource mobilization heddis waan taateef hedduu namaatti bu'a qabda. Galatoomii. Mee gama kan biraatiin adde Aishaa Jeneraal Aishaa Jeneraal Aishaa mee gamanumaan Jeneraal Aishaan baate natti fakkaata. Gara gaaddisaatti hin darba. Mee gaaddisa akka waliigalaatti Aishaa deemtee hin jira. Akka waliigalaatti illee ergaa natti qabdu jiraate gaafa sana hawaasa keenya Oromoo Siyaatilii fi imala gara Noorz Ameerikaa keessattuu Siyaatil bifa adda ta'een beekamu. Adda durummaatiin kan beekamu calaqqii qabsoo biyya alaa kana gara diyaaspooraatti danda'ama. Mee sagantaan kun bifa adda ta'een mul'atee qophaa'ee mul'achuudhaaf shoorri hawaasni keenya haasa'uu qabu maalii ergaa natti dhumarratti dabarfattu akka waliigalaatti sagantaa kana wajjin? Wanni biraa kan dabarfadhu hin jiru. Siyaatil Redwaanii fi Yusuf welcome back akka gaariidha. Ilmaan keenya haadhaaf abbootiin ilmaan isaanii irraa ala jiran. Waan ta'eef ilmaan keenya yeroo isaan dhufan kaaniin adda ta'uu qaba. Maaliif aga booyaa turre nutti beeka, waan ta'aa turre nutti beeka. Kana maraaf har'a waan itti obsinu qabaachuu kennaaf hojiin nuti dalayne hojii boonsaati. Ilmaan keenya mana nu galuu waan diqqaatii miti. Ummati Siyaatil ammoo kan inni beekamuun booyee qofa osoo hin taane guyyaa gammachuullee akka walii gurmuu ta'uu, akka wal jala deemu, akka wal jaalatu kabajaa jaalalaatiin. Waan biraa hin jedhuun Siyaatil ilmaan keessan, gootota keessan, qabsaa'ota keessan akka gaarii harka banaan dhiheessuun duruu beekamtuudha. Ammas especially dubartiin Oromoo aadaa Oromoo, faaya Oromoo waan adda addaa dhiheessitee egaa hooggantoota keenya dhiheessuun barbaachisaadhaan adreessa gubbarraan hin beeku warri adreessa beeku adreessa hin dabarfata. Akka Korees community Siyaatil akka Koree community OMN kabajaaf jaalalaan isin affeerra uummata bal'aa nu dhihaadhaan isin jedha. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessaati. Guyyaa gootonni keenya qabsoorratti wareegaman osoo falmattu kachuun teenna kan qabsoon keenya haga har'aa hin dhaabbatin kamanni irratti gubatu ilmaan Oromooti. Ka hidhamu ilmaan Oromooti. Har'a haga ammatti hooggantoonni Oromoo haga tokko nu gadhiisanii irra guddaan mana hidhaa jira. Qaqqabbanaa'uu kanallee qabbana haa dhiisnu gadi haa baanu walii haa dhaabbannu walii haa dirmannu yoo nuti tokko taane diinni keenya bakka jirutti rifatee sodaata. Har'a ammoo guyyaa gamtaadhaan walii baanu malee guyyaa siyaasaadhaa fi gandaa fi gosaan wal qoonnoo miti. Sanqaata bira dabarree namni siyaasaa fedhe deeggaree gaafa dhufe kabajaadhaan wal dhiheessuun beekamtuudha. Siyaatil san caalaa ammoo calanqisnee mul'isuun gaariidha. Fakkii daayispooraa Oromoo addunyaa kanarra jirtu Siyaatil tokko faayideen hin ta'amana. Magaalaa keessa jiraadhu jedhee qofa hin dhaadu. Dhaabuma federaa dhufe, bakka federaa dhufe, ilma Oromoo tokko tan Oromoodhaaf hin bu'aa buuseedhu mara bira simachuun barbaachisaadha. Kanaan waan dabarfadhu hedduu hin beeku gammachuu tana yennetti natti dhagama. Especially
Yusufii fi Ridwaan mucaa kiyya Jaafar wajjin guddatanii waliin taphataa turanii hagam akka maddi walaawitiin maddi walaawilleen isaaniif biraa dhabuudhaan hagam takka akka itti dhagahame hin beekanii kana jedhee himuu hin danda'u akka waan Jaafariin kiyya naa gale tokkottiin hin laala isaan alaa galuu sun akka waan Jaafariin kiyya mana hidhaatii ba'eetti hin laala isaan mana hidhaatii ba'uun kun ilmaan akkasumatti dhaabbannee fi iyyuu fi qabnaa welcome yenna gootota kennaan qabsaa'ota kennaan harka banaa fuula banaa aadaa keenya faaya keenya mul'ifannee dubartiin Oromoo wal bira haa dhaabbannuun isiniin jedha haasawaa isinitti dheeressee dhiifama naa godhaa. Jeneraal Aishaa obbo Gaaddisaanis dhumarratti ergaan ati dabarfattuu jiraatte gama maal carraasii kennu. Fayyaa ta'e irra deebi'ee hedduu na duraas waan dhaammatanii waan jechuu barbaadu galma sana kan kiraa'e yookaan kan kireessan sa'a murtaawaadhaaf waan ta'eef jecha bakka galmaa sanarratti wanni uummanni keenya bareechee irratti hojjetu sa'aadhaan dhufuun dhaamsa barbaadanii fi waan sila achirratti dubbachuudhaaf qophaa'an yeroo itti namni eegalu yeroodhaaf haala nama anjessa. Kanaaf tokkoffaa sa'a nu kabajaa irratti dhaamsa qabna. Kan biraa immoo ammaan dura gaafa Jawahar Maayyii biyya tana dhufee gaafa inni san duuban deebine asitti waan ta'e hundi keenya waliin nu beeyna. Hedduun namaa sammuu keessaa waan qabaniif shakkiin tokko san nama keessa ni jira. Waan sanarrallee qulqullaawaa galmi nuti irraan tana kireessinillee akkasiitii miti. Bakkilleen akkasii miti. Nagee ammoo hawaasa keenyaa bakka san dhufee deebi'uudhaaf sirriitti qophoofneeti jirra. Waan barbaachisu hundaanuyi. Kanaaf uummanni keenya akkuma guyyaa hamtuu sanuu bakka sanitti mormitanii waan barbaadan gootanii dhaamsee hoogganni keenya bakka san dhufe dabarfachuu hin hanqifne dabarfatee kutee har'a immoo bakka sanarratti akka bareedatti itti waan qophoofneef yaaddoo tokkollee sana kan qabaanne jechuu barbaada. Kan biraa akkuma reefu jedhee sa'aan itti eegalluu fi sa'aan itti xumurru sa'a murtaa'aa waan ta'eef galmi sun hangas qofaaf waan kireeffameef yeroodhaan nu dhufuun barbaachisaadha. Akkuma sana galma sana reefus kaasee ture obbo Abdulaziz egaa bakka hedduu seeftii qabdu galma mallee bakka as keessatti bakka guddaadha dhugumatti sanii ol kan jiru hin jiru galma guddaa bareedaa kireeffannee akka maatii keenyaas fudhannee ijoollee keenyaas fudhannee hundi bakka sanatti argamnuuf bakka gayaatti qabna. Kanaaf tokkolleen sababa tokkollee godhatanii nurraan hafinaadha. Achitti irratti nu argamaan ja'anii gara biraatiin yeroon har'aan tana deemanii obbo Jawaharii fi obbo Baqqalaanis galateeffannaa isaaniitiif naannawaa jiran keessatti Oromoon kan mana teessee laattu caalaa kan itti dhiyaattee dhuftee gaafiis gaafattu waan isaan dubbatan afaan isaaniitiin dhageessu isa sanaatu irra murteessaadha. Dhugaadhuma bakka hedduu keessa kan naannawaa ijaan harkaa turre ammoo qaamaan itti dhufnee maal akka isaan dhaaman eessatti akka isaan deeman hin garree. Guyyaan kun guyyaa keenya kan warra sa'aatiin waan ta'eef jecha nam tokkollee akka nafne koottaa bakka sanarratti waliin keessummaa keenya gaggeessina. Waan yaaddoo qabdan hundaa'u waan bakka tokkotti walgahii tokkoof nama barbaachisu qophoofnee jirraa itti yaaddayinaadha. Isinummaan bakka sana nu argamaadha jechuudha barbaade fayyaa ta'a. Galatoomii baay'ee gaddisa. Ganame atillee dhumarratti ergaan itti dabarfattu jiraatii sagantaa keenya kan maan godhamu. Ani ergaalee guddoon qabu Aashaan dubbatte ergaan an qabu dhaamsi xiqqaanii hedduu dubbachuullee hin danda'u ammoo hin dubbadha. Hedduu Yusufii fi Ridwaanii ijoollee biyya tanatti ijoollee ta'e waliin guddatanii ijoollee gise warri sookarii taphatuun tiimii maddu walaaboo irra tokko warri sappoortii godhee qarqaaru ijoolleen tun asii yaatee biyya sunitti hidhamtee kaayoo kalee bahaniif irran deebineedhanii achirra cichanii ka ijoolleen hariyyaa isaanii biyya alaa tana ijoolleen teenna waan barbaaddu gootee waan barbaaddu hojjetee ala galtu isaan sabuu fiitiif akkasitti qabsaahanii kaayoo kalee bahaniif irra doon ka jedhanii galata guddaa saba Oromoo keessa qabanii bakka hayyootii Oromoo goototii Oromoo itti ilaalamutti ilaalamti ijoolleen tunini akkuma Jawahariif obbo Baqqalaan ilaalamanitti ilaalamanii Yusufii fi Ridwaan welcome home gartee maatii teessaniif illee baga gammaddanii saba Oromootiif illee baga nuu dhiyaatanii baga dhuftanii welcome sangoonaa gartee haadhi ilmaan tan dhalte haadhi teessan callaan nu cufti awwoowwan teessanii haadha teessanii gartee namni ilmaan tana ilmaan qabu akka ilmaan namaa taatu namuu kadahee hin beeka welcome home Seattle gartee obbo Jawaharii fi Baqqalaa Garbaa callaa dhiyeessuuf galatooma adoon tahinu
ijoolleen teentuun asii baatee gartee gaddee dhufnee walitti dhufnee haa dhiyeeffannuu tokkochi keessa minattiin hafina namni gaafii qabdan gaafii namni san gaafattan yaa dhufee koota gaafadha obboleeyyan tiyyaa manatti nafina namni waliigalee ala galaa gartee siyaatil bakka cufa gurra dhaabanii siyaatil maaniin gabbaate dhanii nu eeguu jiranii akka nu wayiin gabbaanu nuyyuu ufu beennaa namni cufti koota dhiyaadha guyya diqaa tafee rabbiin wal nu hargisiisu hedduu gammachuun eeguu jirra galatoomaa si'a. Guddaa galatoomii keessaniyyuu Jeneraal Aayishaa Obbo Abdulaziz akkasumas immoo ganamee nu gaaddisaan illee sagantaa keenyaa ganumatti asitti dhiyaatanii yaada bareedaa fi yaada guddaa nu kennitanii guddaa galatoomaa maqaa OMN isin galateeffadha. Sagantaa biraattiin wal agarra keessattuu sanbata guddaa. Asiyaa murni dhaamsa galatoomii asiyaa dhaamsa kasiyaa teletuntaane warra Poortalaandii fi guyyaa Juulaayii 4 guyyaan sun akka lafa kanaatti illee guyyaa ayyaanaati guyyaa jabaati. Sa'aatii 5tti bakka yaamicha koreen Portland communitiin Portland godhetti kabajaadhaan akka nu argamtan yaadaanis waa hundaanuu koree kana bira akka dhaabbatan asumaan dhaamsa kiyya isinii dabarsa. Itti aansuudhaan warri Chicago jiraatan Chicago illee akkasuma koree waan kanaaf socho'u jirutti jira. Guyyaa san namoonni dalagaa qabdan illee iskeejala keessan agartee siikoolillee yoo gootanii hayyama illee yoo gaafattan guyyaa saniif akka qopheessitan jenna. Guyyaan warri Chicago Juulaayii 8 itti aansuudhaan warri Ohio Juulaayii 9 maybe yeroo biraatti deebi'ullee ni malla akka nama sagantaa kana duukaa bu'aa jirutti uummanni keenya bakka jirtan hundayyuu filaayeriin faca'uuf deema ka Chicaagoodhaatiif ka Ohio akkasuma Las Vegas Juulaayii 13 namoonni bakka kana jiraatan cufti keessanuu dhaamsa kana akkuma dhageessaniin olii dabarsaati guyyaa saniif qophii gaarii qophii jabaa akka gootan abdii isinirraa qabna akka OMN'ttis ta'e akka hawaasa Oromoo tokkotti ulfaadhu asiyaa OMN's galatoomaa yeroo keessanii fi Seattle gaafa Juulaayii 3 sa'aatii 2 irraa eegalleeti reejistara hoteela kan goonu kanaaf kottaa waliin oollaa galatoomna. Guddaa galatoomaa hundi keessanuu maqaa OMN fi daawwattoota keenyaaf guddaan isin galateeffadha. Juulaayii 3 wal argaan keenya egaa achumaan reejensiitti haa ta'u egaa achitti wal agarra hundi keenya iyyuu galatoomaan isiniin jedha. Fayyaa ta'a isinis galatooma. Fayyaa ta'a galanni keessan walaabummaa Oromiyaa Rabbi nu haa agarsiisuun jedha. Guyyaa gaarii isin haa ta'u isin mara. Galatoomaa hundi keessanuu. Amiin jeneraal. Amiin. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa keenya har'aatiin koree OMN fi akkasumas immoo bakka bu'oota kamitti OMN kan ta'anii Jeneraal Aayishaa Gobanaa Obbo Abdulaziz Daakuu Adde Ganamee Halatee fi akkasumas immoo Obbo Gaaddisaa Biroo wajjiniin imala galatummaa hooggantoota kaafaa kan ta'an Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed gara siyaasatti irratti taasisaa turredha kanaan goolabnee jirra. Haga dhuma sagantaa keenyatti wajjin turuu keessanii guddaa galatoomaa isiniin jenna. Keessummeessuu kan wajjiniin ture Anasiyaa Muhammadii gama ogeessa teeknikaatiin immoo Mahadii Juneediitiin wajjiniin ture. Haga dhuma sagantaa keenyatti wajjin turuu keessanii irra deebiidhaan guddaa galatoomaa OMN jaallatudha. Uummataa fi waraabaa isiniin jenna.